Miliyoona 15 ol eenyuun yaadamte? Abbaa mana kiyyaati. Eenyu abbaan mana keetii? Abbaan mana kiyyaa Joorji Abbuu jedhama. Joorji Artisti Abbuu. Joorji Abbuu. Artisti Joorji Abbuu isa dheengaddaa baandiraa Filistiin bakka gartee irreechaa irratti ol qabe sani jechuun. Isa sani. Wallahi nasi waan inni na godhe antanii raatii miti galti ta'inni sammuuti jenna taphate sammuuti jedhanii fidachuu dadhabee baran sammuuti bareedduu sanii noormaalii godhuu dadhabe ilaan qarraan tana wallahi dila kana hunda baadhadhee bobaa xiyyate dhiiraan kiyyaa miliyoona 15 olii jechaadha. Rabbiin haaqa dubbatu haaqa kanaas arkuu keessa kiyyaa halkanii guyyaa na gubatu achirraa rikabar ta'uu dadhabee jechaadha. Kun barbaadee maal gooti? Meelaa laasin akkaataa murtii guutuu fi hamsaa ishee jaabeetti yaadanii waan kana fidan sirriitti ilaala. Ajannaa kun maal laalata? Kiisii keessa jideem. Joorjiin gamasi tun gama laami. Walitti bu'iinsi biyya arabaa kun ni dhufa. Ijoolleen biyya arabaa tun hudduu wal deeftimi. Itti maariyaa itti qarufatanii ajandaa qoy nabsi queen. Ajandaa biyya arabaa kana yamaniif su darbaa itti namni muka hudduu wal ka'a jedhanii waan Joorjiin arsii ta'eef waan intaltee argee ta'eef marsiite tu intala argee rabirri nyaatee inni gadi hin dhayina kunnuu milkaa'aa jedhan. Ambar waan isaan misinjira keessatti dalaganii beekaa baay'ee. Ana maan waan iddoo yaasuun barbaadu waan isaan misinjira keessatti dalaganii beekaa waan ta'eef. Uummatuma gurguddaan cubbuuna aldiina kun sun immoo akka isin hin milkooyne akka isin hin milkooyne akka isin miskiina ficcisiisuuf as gubbatti hojjechaa jirtan murtii guutuu tokkoffaa mataan isaa hattuudha. Hattuun yooma hanna namaa himatti laal kana bara kana jiru. Murtii guutuu hattuu hannummaa jala yoombe machi hawaataa'u. Eenyu baase murtii guutuu hattummaa jala hattuu guddaadha eenyu hattummaa jala baase. Matee macheeno keenya inni harkarra qabnee olii gadi fiinaa dhugaa simti fakkaatan hattuu guddaa akka Itoophiyaa fite kaguma dhibba lamaanii nama ajjeesi jedhu murtii guutuu wishaa likkii teessitti himna jechuudha. Kuma dhibba lamaanii nama ajjeesisi jedhee kan nama ajjeesisuudha karoora baafatu kan ammoo isin arraan tana goota isinii ta'e jechuudha. Arraan tana miiliyoona 15 baasaa galgala kana hamsaa shechaa birii fi abanoo faatu dhufaa galgala kana nafinaa miiliyoona 15 baafna. Miiliyoona 15 baafta. Hudduu abbaa keetii situ itti kannee antana satta'u sitti kannee jaalattee jaarsa kiyyattee itti kannite jaalatteeti hudduu siitiif deemtee itti kannite jaalatteeti kan ammoo ati wanti si iyyisu maali mina abbaataa jechuun. Ana abbaan fedhe arra birrii miti birrii miiliyoona 15 jettanii isin miiliyoona 550 zonaa kannee wallahi laazim ni nyaadda rabbiin uumiyaan isin kadhe ni nyaadda gittim godhe nyaadda eenyu nagaaba tokkoo keessa nagaabachuu dandeessa maaliif jaartitii waan ta'eef karaan barbaadeen jaartitii karaan barbaadeen jaalalleetti jira nyaachuu mirga qabu kan ammoo gabbaa ajandaa ijoollee biyya arabaa dhaggeeffadhaa isinitti hima sirriitti ajandaa ijoollee biyya arabaa godhuudhaaf Joorji waan gamanateef tun waan gamanaateef nuu milkaa'aa jedhanii fidan malee ijoolleen arargee dhalaan arargee tajjara kana kan himatti yoo xiqqaate baay'ee yoo xiqqaate na dhaggeeffadhu yoo xiqqaate dhalaa 20 ol ta'a dhalaan argee agartee dhiirtii warra amma keenyaaf arsii keessa arsii horra nyaatu argee keessa argee horra nyaatu hedduutu jira ani akka dhuunfaa takka jaalaati namni dhufeetti matee nama qallaalii miti nama hedduudha kan namarraan dubbatiin machee machee tasakka miiliyoona 15 akka shari'aa islaamaa caalaa bara ajandaan akka ganama kan dhufe nu jalaa didee bara caalaa bara ajandaan akka ganama kan dhufe dhiirtii teenya jiru ajandaa wallahi ijoolleen akkam jettee mana kana tajaajila babaatti qabattee naasima wallahi ijoolleen arsii kunturoo diina keenyaa kaaloo mallaan ergee kunturoo teenya bitate yaadee jalanii jalaa dinne ijoolleen teenyas jalaa dinne maata jenni laal ijoolleen ganama akkamitti mana taarsiidha akka itti manatteen sii maadhaa badhaamee tartiibaan viidiyoon si dhageessa harmallaan ergee miliyoona 15 kunturoo dhiira arsiidhaa bitattee maayikiin arsii jaanii mana banatan ijoollee teenyaan maaliin jedhu nam tokko ijoolleen kun afaan deebisuu maanii beekadhu malaan amma jinis mana banatan jedhe ijoollee wal fitte beeka isiniin beeka waan tajaajila maal hararau obboleessa kiyya keeshni jaartii jaarsatti haraame qabu keeshni jaarsaa jaartatti haraame qabu shari'aa islaamaatti akkana jiraadhu halal guyya nyaata halal guyya nyaatu halal guyya Quraana kuullee kanatu ta'a quraana kuullee kun waan dhugaati wayi kuni waan dhugaati fudhu gaafa ajandaa tokko fiddeenes gubbatti maqaa kutaatiin dadhuftan saniyyuu maqaa kutaatiin wal qabattanii na addiin
basa num basu dalalada ajanda sin basu ajanda sin salpesu ajanda sin kuffisu fi ajanda sin dabarso dababada mana ajanda kana enyu fidi sinjere ajanda ajanda jasa abjarti jala murti buto gafa ajanda video gaddarbu gafa julen bi araba muqawdu wal kayzu hattu ana ajanda kana kaytan jiruja kaytan jiruja habibi umut corona jadi murti buto na mut joler sa number ana mat ka kubar ana ma ila sabora sabora ta konsiras ko yirto ti bayana ante ana mat ka kun uzon joler sitin wa pere chawle ade kon gurgudan kon dai majanidi nadisan gurgudan konti kashara yene disan namni ka yaana moyo aballe sale namni lalu jum nadisa gurgudan ka murti wodo won ummata fir'auna chani tore ummata harsana kijibdu araga demteti wa jartante danta rufa kan keti wadda dani jalawat aha jartante sigarabati jartante si churabi akin mo kala keti asra fidda waqti ala dagefadu wali bayna wani sijatni sibayna ana aljinakum nama dagefadu nama kuma takka julen dengan tarsi TV tarar ge dagefada namni walis ni lola walis ni tola yechu lolli ila idime timpufu nageni ni ila idime timpufu ajanda kairo rakau takaji ajanda fe masota bije kaisa dikau hanga turi kan jirat ni sabina sabab ni sa warri kairo dis malaka nyaate dubata warri famous onni bijatis malaka furate dubata ana khabe ko isinitti wallahi lazim malaka amale gabani li firan dufan malaka amale gabani dubatan ajanda sherobe naganya jiti sherobe malaka ergin jenne ne rakata birada kuda malaka nair gamman daga jenne malaka duriye do boleso kana fi ajanda biya kairo tv ajanda garte biya rako fema kaisa wallahi hanga turi kesa tajirat ilalna akkamma jirtan kanatti tokkummaa keessan jabeessa ijoolleen arsiitii fi hararga obboleeyyanii hundi keessanuu wal loltanis wal tumtanis wal qubsitanis ajandaa namaatiif gurran kanneena yoo waa badan akkatti gaafannuutu jira akkatti wal gaafannuutu jira saniin alatti bututtuun gartee faalaarri manaa jalaa baduu fi warri maallaqa nyaatee asirraa afaan banu biyya biraa tattaa'ee hundisii kijiba oofti afuuftuun hanga yoom miliyoona 15 ol eenyu nyaadamte abbaa mana kiyyaati. eenyu abbaa mana keeti Abbaan mana kiyyaa Joorji Abbuu jedhama. joorji Artisti abbuu Joorji Abbuu. artisti joorji abbuu isa dheengadda baandiraa filistiin bakka gartee irreechaa irratti ol qabesanii jechuun Isa sani. Wallahi nasi waan inni na godhe antanii raatii miti galti ta'e inni sammuuti jenna taphate sammuuti jedhanii fidachuu dadhabee baran sammuuti bareedduu sanii noormaalii godhuu dadhabe ilaan qaarraan tana wallahi dila kana hunda baadhadhee kophaa xiyyatee dhiiraan kiyyaa miliyoona 15 olii jechaadha. Rabbiin haaqa dubbatu haaqa kanaas arkuu keessa kiyyaa halkanii guyyaa. Shama akkam jirtu? Salaamataan dagan. Salaam alaikum. Kan isinin jedhu namni birrii intala sanii nyaate tokkoffaa dhaggeeffadha. Miyyoon gurbaan ni jaalatte malee birrii ittiin argine gurbatti. Joorji Abbuutti birrii hin argine ni jaalatte qofa. Birrii namni irraa nyaate eenyu? Hamzaa Shee Jaabirii fi murtii guutoodha. Birrii intala kan nyaate. Fidaniiti jarri lameen hattu duraan iyyuu murtii guutaan hattu guddaa. Hamzaa Shee Jaabiris hattuudha jechuudha. Jarri lachuuyyuu hattuu gurguddaadha. Walii galle. Hattoota jarri gurguddaan san hundinuu gurraa hattoota. Hattuu fi hattuun akkamiin nama kasasti. Hattuun akkamitti hattuu himatti. Jarri fufuu hattuudha. Warra miidiyaa hara dadhabame. Warri miidiyaa hara abaarsa xiqqaa fi guddaa gurra seenedha jarri. Ifufuyyuu. Maa hayyima. Joorji Abbuu birrii ni nyaate takka hin jirtu isintu nyaate. Hamzaa Shee Jaabiriif murtii guutoo isintu nyaate. Anatu isin jedhaa jira. Ana reefa isin qabaa. Shut aamochi. Eessaa nyaatanii fidanii Joorji Abbuu deeftan. Joorji Abbuu qulqulluu